Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii dandeessu jirtuu nagaa keessanii nagaa kootti galata rabbii oduu cabsaa kan oduu simbirtuu jennu laata. Waaw kongiraa baay'ee namatti tola. Ani baay'ee gammadee fi jira jechuudha. Sababii isaas namni tokko waan itti aarsaa kafalee waan itti bu'aa ba'ii keessa darbe tokko gaafa milkaa'u nama gammachiisa. Ofii gosa osoo hin ta'in nan gammada waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa maal inni yoo jettanii baay'ee tokko namatti tola. Ani baay'ee gammadee fi jira jechuudha. Haala hundumaa keessatti gatii guddaa kaffalteetti innis egaa jechi jira arrabsoon baay'een jira. Walitti bu'iinsi illee egaa ishee fi haadha faaxee gidduu nama danuu gidduu ga'eera. Ishiinis eenyudha? Ashittii fi akkuma kana immoo Hamzaan wal arganii jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan kongiraa baga rabbiin keessanis hin gargaare. Jaalalli keessan immoo jaalala. Akkasumaan miidiyaa irratti mul'ate miidiyaa irratti immoo akka jireenya bara kanaa akka hin taane abdii guddaan qaba. Ashittiin karaa kanaa cimtuu fakkaata. Egaa waaqayyoo jaalala keessan hanga dhumaatti kan waliin turtanii ilmoo godhattanii harrii filattanii raagdanii fuusistanii heerumsiifattan isin haa ta'u jechuu jaalladha. Baga guyyaa kana argattanii garoon kan jedhu Hamzaatu Dubaayin deeme moo Ashittiitu achi deeme? Naaf hin galle inni kun anaafu jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf taanaan baga wal arganii baga wal arganii baga rabbiin tokko isaan taasisee walitti isaan fide jechuudha. Egaa miidiyaan kun takka akkas wantoota akkasii baay'ees waan babbareedas hin hojjeta. Egaa hundumti isaa immoo akka ta'u kan godhatu unuma mataa keenyadha jechuudha. Wanta baay'ee lolli baay'een jira. Lola sana keessa darbanii walitti dhufanii walitti siqanii akkaataa kanatti as ka'u jechuun salphaa miti. Egaa akkuma argaa jirtanii miidiyaan kun akkuma abbaan godhatedha jechuudha. Inni gaariidhaaf tan fayyadama jedhes gaariidhaaf ta'aa fi inni immoo calliseedhuma waan biraarra oolchoo kaan immoo olola adda addaa biyya walitti naquudhaanii gandaaf ganda walitti naquudhaan biyya gargar bittinsuudhaafis kan fayyadamuufis akkuma sana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kan irratti barsiisuufis kan irratti baratuufis akkuma abbaan godhatedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan karaa miidiyaa kana namoonni baay'een gaa'ila dhaabbatanii namoonni baay'een itti kan ilmoo godhatan illee jiru. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Egaa akkuma kana waaqan gaditti Ashittii fi Hamzaan illee akkuma kana miidiyaa irratti wal arganii egaa akkaataa kanatti maanni qalabatiin isaanii illee akkuma kana miidiyaa irratti wal amanuudha waa hundumaa kan caalu jechuudha. Wal amanuun jiraannaan eessaanuu karaan jira jechuudha. Eessaanuu karaan jira. Inni guddaan bara kana keessatti kan dhabame egaa wal amanuudha. Wal amanuu fi waliif amanamuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Akkuma kana akkuma yeroo darbe lolli garaagaraa isaan irra ture irratti illee egaa hin dhageenyu jedhanii kaayyoo isaanii karoora isaanii bultoon qoosaa miti jedhanii. Akkuma iddoo kana ga'an ammallee akka nama tokkootti jechuudhaan gama kootiin waan gaarii isaaniif hawwa. Waan gaarii isaaniif hawwa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gaa'illi waan salphaa miti. Akkaataa kanatti sanuu bara kana keessatti akka kana ta'uun salphaa miti waan ta'eef rabbiin keessan hanga dhumaatti isin haa tursiisu. Baay'ee namatti tola dhugaa. Maaliif namni otoo anaaf ta'ee akkas jedhee kan isaarratti kan gammadu nama tokkoofis gaafa wanti tokko ta'u gammaduun qabna jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ashittii fi Hamzaa baga guyyaan kun isiniif dhufe baga isiniif ta'e isiniin jechuun jaalladha. Hanga dhumaatti rabbiin cimsee isin haa dhaabu. Fakkeenya dhaloota baay'eedhaaf ta'a. Akka taatanis immoo abdiif amantii guddaan qaba. Namoota kaaniif akka fakkeenya taatanii isinis immoo nama kaan akkaataa kanatti fakkeenya taatanii akka nama kaaniif namni kaanillee isinirraa barate waan tokko sadarkaa kanarra ga'u abdii guddaan qaba. Egaa kongiraa jedhaanii maatii dandeessu akka gammaddaniif abdii guddaan qaba. Asumaanis haadha faaxeef illee waaqayyo gaa'ila bareedaa jaarsa bareedaa akka isheen barbaaddu sana haa kennuufi. Baay'ee namatti tola. Namoonni sirna gaa'ila kanarratti aarsaa kaffaltan hundi keessanuu galatooma.
baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf taanaani. Kana fakkaata mana kooti faaraa warri taatan immoo asumaan warri Ashittii fi Hamzaa jaalatan maatiinaaf ta'a. Ilaaltanii otoo subscribe sharing godhiin hin darbina. Isiniin jedhaa yaada keessanillee ta'uun barreessiin hin darbina. Akka kana isiniin jedhaa warra gaa'ela qabdan waaqayyoon gaa'ela keessan isiniif haa eebbisu. Warri gara gaa'elaa bultootti deemtan immoo waaqayyoon kan nagaa kan sin kabaju kan si kabaju kan si kabaju isiif haa kennu jechuun dhaamsa kiyya hawwii kiyya isa guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gaa'elli nama gammachiisa. Bultoo jechuun salphaa miti dhugaa nama gammachiisa. Waanuma waaqayyo biraa kenname eebbifamee wanta kenname keessaa kanadha jechuudha. Kana fakkaataa turtii waliin qabnu guddaa galatooma waan na hordoftanii fi Ashittii kongiraa tokko taataniittu Ashittii yoon jedhe Hamzaa qaama tokko taataniittu waan ta'eef egaa